akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifameen sadarkaa jalqabaa irratti waraanni Israa'el Gaazaa gallakkisee baha. Sun immoo lammiileen Palestaayinii qe'ee isaanii gallakkisanii gara kibba Gaazaatti baqatanii akka gara mana isaanii kaaba Gaazaa keessa jirutti deebi'anuu isaan gargaara. Gulantaa lammaffaa irratti erga namootni garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisamanii booda waraanni Israa'el guutummaatti Gaazaa gallakkisee baha. Inni kun ji'oottan fudhachuu danda'a. Xiinxaltoonni akka jedhanitti weerarri ammallee jiraachuu ni mala. Yoonaa Boobii barruu Jerusalem Post irratti gabaasa waa'ee waraanaati akkas jedha. Akkuma waraanni Israa'el kutaa West Bank keessatti socho'aa jiru, Gaazaa keessattis waan raawwatu natti fakkaata. Sun garuu waraana lakkoofsa hedduu qabu Gaazaa keessa tursiisuuf waan barbaadu miti. Bilisaan socho'uu qofa barbaachisa. Xiinxalaan biroo immoo akka jedhanitti Israa'el ammayyuu kutaa Gaazaa keessatti turtii ishee dheereffachuudhaaf qophaa'aa jirti. Bakki kooriidarii Naatizaariyaa jedhamu bakka kibbaa fi kaaba Gaazaa bakka lamatti qooduudha. Bakki sun akka bal'atus taasifameera. Konkolaattonni waraanaa irra qubatanii jiru. Mooraan waraanaas achitti ni mul'ata. Sunis waraanni Israa'el akka achi turu kan agarsiisu ta'uu mala. Waraanni Israa'el garuu sun karoora isaa akka hin taane ibsaa jira. Naavad Shooshaanii dubbii himaa waraana Israa'el waan jedhan qabu. Murtoon ammamii fi achi turuu murtoo mootummaa keenyaati. Yeroo hedduu akka nutti himametti yoo barbaachisaa ta'e bakka sana sa'aatii 24 keessatti akka qulqulleessuu dandeenyuudha jedhani. Hanga'oonni Hamaas akka jedhaa jiranitti dhaabbanni isaanii lolicha moo'eera. Akka hoggana Hamaasitti kan hojjechaa jiran Kahaliil Alhaayaa haasaa televiziyooniidhaan taasisaniin Israa'el Gaazaa keessatti kaayyoo ishee galmaan ga'uu akka hin dandeenye dubbatani. Xiinxaltoonni Israa'el erga namoottan Hamaasiin butamanii jiran guutummaatti gallakkisamanii waraanni Israa'el Gaazaa gadhiisee ba'ee booda Hamaas deebi'ee humna isaa jabeeffachuu danda'a jechuudhaan shakkii isaanii ibsaa jiru. Joonataan Konriikuus dubbii himaa waraana Israa'el duraati. Dhimma kanarratti waan jedhan qabu. Humni waraana Hamaas ammayyuu guutummaatti hin mo'amne. Buddeen Gaazaa ammayyuu to'annoo Hamaas jala jira. Kanneen kun galmoota Israa'eliif barbaachisaa ta'an lammanii jedhamee kan kaabinee biyyattiitiin murtaa'ee fi amma ammaatti garuu ittuu galman gahin jiranudha. Kanaaf waliigalteen kun akkaataa tarsiimootti gaarii wanti hin taaneef garuu immoo akkaataa hamileetii fi akkaataa ilaalcha qabxii biyyaalessaatti namoottan keenya butaman deebisnee argachuudhaan yoo ilaalame waan gaariidha jedhani. Waraanni Israa'el akka Hamaas deebi'ee weerara hin raawwanne bakki garee lammaniinuu hin qabatamnee fi waraanarraa bilisa ta'e yoo yarate lafti kiiloomeetirii 1 ta'u akka daangeffamee jiraatu barbaaduu isaa ibsa. Gabaasni Lindaa Giraadistaayiniin Yerusaalem irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.